Kamal Kenna, welcome, welcome. Anaa dhufuu. Isin nama hedduu taatanii ol seentanii kunoo ummata Oromoo kenna sa'aatiidhaan yeroodhaan ol seenuun asitti argamuu keessan hedduu waa nama gammachiisa. Nu fuula tokkorra dhaabannee fuula tokkoo sagalee tokkoon wajjiin taanee bakka asitti argamu social media gubbarra argamu live kanarra wal arguun wal dubbisuun kennaa guddaati. As keessatti isin arguudhaaf hedduu na gammachiisa. Anillee isin hordofaan jira. Facebook gubbarraa news feed kiyya keessa namni waan barreessan, waan gadhiisanii, waan sheerii fi laakii godhan kana hundarra quban qaba. Isinillee akkuma nu hundi tattaafachaa jirru, isinillee gargaartanii saba Oromoo kennaaf jecha, ummata Oromoo kennaatiif jecha, warra hidhaa keessa jiranii hooggana kenna ka hidhamanii jiru bakka isaanitti buunee qabsoo kana Oromummaa kenna kana addunyaa hundatti beeksisuu himachuun tattaafatuun haga bakkaan gahutti karoora kenna wanti jalqabumarra ka Oromoon barbaade hanga argatutti itti fufuun dalagaa kenna hundaati malee dalagaa nama tokko qofaati. Welcome, welcome. Nama hedduu jira bar maqaa Shaan, Muhammad Salih, Nuur, Hanaan, Nuuri hedduu qabnaa as keessa. Muhee Zabiir, Boontuu, maqaa babbareedaa qabdanii bar isin hundinuu. Welcome, welcome. Oromoon kenna kanin jechuu barbaade hayyoonni kenna Haacaaluu Hundeessaa eega nurraa fudhatame, eega nurraa hatame torbaan tokko gahee jira amma. Kanaan durallee ummata Oromoo yaa'anii bifa adda addaatiin gadda isaaniif aara isaanii garsiisuudhaaf interneetii gubbarra arginee jirra. Twiiterii gubbarra argaa jirra. Warra magaala adda addaa keessa jiranii hashtag Oromo protest kan jedhamu kana trending yookiin bebbeekama uf beeksisuudhaa fi biyya keessan keessatti tokkoffa tahuun yookiin trendi gubbarraa bahuun waan guddaadha. Waan guddaarraa jirtan isin hundinuu. Well done, good job. Amma kan itti fufuu qabnu wanni duraa eegallee sanirra wanni duraan eegalle irraanfatuun qabnu ittuma fufuu qabna. Ammoo wanni takkallee isin yaadachiisuu barbaada isin hundinuu. Ka isin yaadachiisuu barbaade waan dagattaniif jecha osoo hin tahini isin ima beeytanii isinuma yaadachiisuudhaaf. Nu Oromoo jennee gaafa Abiyyiin bakka isaatti bu'eessan gammannee bilisa argaa harka guddaa Oromoon harka guddaan gammachuuf deemaa jirra jedhanii waan inni jedha hunda isaa fudhanne waada kan inni itti seene fudhanne abdanne hawwine kunoo amma wanti nu barbaanne odoo lolattiin bahiin odoo akkasittiin godhini kunoo harka kenna akkana ol kaafnee ol baaneetu mal arganne jennee gammanne. Inni gammachuu kenna argachuudhaaf waadatti seene addunyaa magaala hundarra deddeemeetiin dhiifamallee gaafatee namni akka baqatee biyyaa sanirraa bahanii biyya alaa deemaniif jecha lammata akkas godhuun qabdanii koottaa deebi'aa godaana biyya ofii keessanitti jedhee nu hundi affeeramaa turre. Biyya san keessa Itoophiyaawii kana kan isaan irra dubbatan sila odoo Oromoon achi keessa seensisan bareedaa jennee gammanne we will try. Ammoo soba qindeessanii soba san maal akka tahillee wallaallee yeroon jedhu
isin qofaa miti, ana qofaa miti, nu hundi, all of us. Soba akka ta'e illee hin beekne amma sobaan maal akka fakkaate argaa jirraa bara. Namni nama ofii ajjeesu, nama ofii miidhu, addunyaa kana dhiise ummata keenya miti addunyaa guutuu seenaa addunyaa keessatti Abiyyiin namni akka nama ofii ajjeese beekamuuf deemaa jira. Namni Nobel Peace Prize Nobelii jedhanii nageenya uumuuf jecha jedhanii kuni ilma Oromooti jedhanii kennanii badhaasa san kennanii fi waggaa tokkollee odoo hin dabrini badhaasa sanillee balleesse, maqaa badhaasallee balleesse, nullee balleesse, maqaa kennallee balleesse. Ammoo nuti Oromoon akka Oromoo duraa sanii miti. Miskiina taanee it's okay jennee ittuma fufnee bara. Amma wanni itti fufuu takka illee hin qabnu bara. Ifaadhaa waan cufaa. Abiyyi yoo ka jijjiiruu barbaada akshinii waan nu arguu qabnu nu garsiisu irra jira. Ammoo akshinii arguu irra waadatti seenee bara. Freedom, equality, maddamarka inni haasa'uu kanarra afaan ufiitiin, afaan biyyaatiin, afaan faranjiitiin dubbatee kana hunda reform yookiin jijjiirama akka inni fiduu qabu. Kana hundarraa haasa'ee maayyii irratti immoo warra Noobeelii kanniin eega badhaasa itti kennan booda akkuma I don't even know how to explain it, to be honest. It's really shocking. Badhaasa san eega kennanii booda jijjiirama akka ajaa'ibaatti fiduu eegale. Jijjiiramni sun ka waan nama rifachiisu, waan nama gaddisiisu akkuma dhoo'isaatiin eegalee amma wanni dhoo'ifamu takka illee hin jiru. Inni eega akeekni isaa hin dhoo'isine nullee akeeka keenya dhoo'isuu hin qabnu. Jalqabumarra haasaa turree bara nageenyi malee wanni biraan barbaannu. We want peace. We want justice for Oromo people. Kana hunda jalqabumarra haasofne wanti nu barbaannu kana takka illee hin jijjiiramne. Ammallee jijjiiruu hin qabnu wara. Moving forward kan nu beekuu qabnu namni hedduu gaafii isinitti dhiyeessuun ni malti. Namni zulmii yookiin si gabroomsuu yookiin si miidhuudhaaf ka'anii si miidhanii bari yeroo duraatiif akkuma nagaatti uffakkeessanii nuti waan gaarii irra jirra jedhanii nama gowwoomsan. Namni amma Oromoon kuno rakkina kana eega mataa keenyarra bu'ee booda dubbiin kun nuuf hin taane jennee amma kaanee jirra. Warra biyya alaa keessa hoo wanti nu beeynu kana qubarraan qabanii confused tahuun oolanii wanti nu barbaannu nagee we want peace jenneetumaan dubbachuu qabna. Wanti nu dhabne nageenni dhabnee jirra mootummaa keenyarra. Mootumni nama ofii ajjeesaa jira, nama ofii hidhaa jira. Mana hidhaa kan inni cufeessan banatee warra isa dorgomuu barbaade martuu isaa achitti naqee jennee namatti yeroo dubbattu afaan feetee haa ta'u afaanuma san nageenyi dhabuudhaan nama hundaaf gala. Politics keessa seenuu qabnu. Kana godhuu qabna akkas godhuu qabdi jennee Oromoo ibidda keessa jirraa barnuti amma. Ibidda kana ofirraa dhaamsuudhaaf ol baha hiriira qofallee osoo hin ta'in sagalee keessan beeksisa akka dhuunfaatitti, akka sabaatti, akka hawaasatti, akka faamiliititti uf beeksisuu qabna. Karaan kun ka amma irra deemaa jiru dalagaa ka dhimma torbaan tokkooti miti, dhimma ji'a tokkoo miti. Kanaan dura waggaa 100 oli nama meeqatu uf wareegame. Hayyuu kenna haa caaluu dura hedduu. Ammoo something is different. Amma wanni dhooyfamu takka illee hin jiru. Social media illee qabna. Kana gubbarra haasa'uu qabna. Violence hin barbaannu bar. Oromoon violence takka akka barbaade ani hin beeku. Eenyu violence ka barbaadu? Ka nama miidhuu barbaadu? Aadaa keenya keessan qabnu. Amalli kennaallee akkasii miti.
Kanu barbaanne nagaa barbaanne isaantu rakkoo kana miidhinna kana mataa keenyarra eega galchan booda akkana jedhanii eega nu dhahan booda kaatee maaliif aaraa jirta? Kaatee maqaa babbadaa maqaa arrabaa nurra kaawwadan nama bira gowwoomsu jechuudha. Akkuma nu gowwoomsan san amma gara paablikatti nu gowwoomsu edan. Abshir ummata Oromoo kenna waggaa 50 dura social media qabaan turre waggaa 50 dura isin gowwoomsanii lakki bar Oromoon sagalee isaanii raadiyoo cabsa lakki Oromoon bakka asitti hin argamu lakki Oromoon sadarkaa hagana gahuun hin jirtu jedhanii maqaa keessanii akka gatiin hin qabne waa takka illee hin qabne akka duwwaatti isin lakkaayanii gaafa san akkanumatti harka ol baaftanii rabbitti kadhachuudhaaf malee. Eenyu fasin isin dhagaa ture namni dhagaa hin turre amma kenna rabbii kana wajjiin namni miliyoona 50 wanti nu qabnu baay'inni kenna jabeenna kenna kan nu qabnu kana ummata hundatti garsiisuu dandeenya. Excuse illee hin qabnu barammaan booda wanti dadhabuuf illee takka hin qabnu. Ani yaanni kiyya yoo na gaafatte waan guddaa tokko godhu irra waan xiqqoo yeroo hunda irruma deddeebite osoo goote irraa wayya. Wama guddaa tokko namni tokko yaadatanii yeroo san godhamee ture jedhanii dagatuun oolani. Ammoo namni guyyaa torbaan yoo itti fufu ta'e ani waan inni irra jiru kana amma ka isin dubbisuu kana ka hawaasa kiyya waliin dalaguu kana ka yaanni kanu qabdu gara fuula duraa kennaatiif ka har'aa fi boruu fi qopheessaan jirru bar waggaa guutuu fi waggaa lamaa fi ammumarra lafa kaayaa jirraa bar wanni dadhabuuf illee takka hin qabnu waan fedhan yoo godhanillee har'aa yoo fedhan yoo kanu muutaan mooyuudhaan nu mooyatu Oromoon mooyatu har'aa fi boruu irraan beekamu. Har'a Oromoon hagana ajjeefame har'a Oromoon hagana ajjeefame har'a Oromoon maal lakkoofsi keenya jiruu keenya nabsee keenya akkuma lakkoofsa qofatti lakkaa'ani. Namni ka du'e namni ka wareegamanii nabsee ofirraa fixatan. Ijoollee namaa hundaa isaanii haadha qaban abbaa qaban faamilii qaban. Oromoon keenya kanaan dura nama 80tu du'e nama 100 hagana du'e jechuun hedduutu ulfaata. Maqaa kenniin hunda isaa muuziyeema keessatti moggaafamne recognize godhuu qabna. Dagatamuun qabu namni maqaa isaanii maqaa babbareedu Oromoo katti baasan. Sababa saba keenyaaf jecha Oromummaa keenyaaf jecha akka duwwatti fixanii jiranii. Ammoo ijoollee keenya ka Oromiyaa keessa jiran sagalee isaanii waan isaan jedhan Oromoon maal akka godhuu qabdu amma dalagaa tokkicha qofa qabna bar tokkicha qofa sagaleen keenya sagaleen warra Oromiyaa keessa jiru ummata hundatti dhageessisuudhaaf wama isaan barbaadan godhuu qabna. Kana godhuu qabna yoo nuun jedhan maal beena isaan biyya keessa waan jiraniif jecha waan isaan barbaadan nuuf iyyadha yoo ka jedhu tahani iyyachuu qabna. Nu beeksisaa yoo nuun jedhan beeksisuu qabna waan isaan jedhan. Wama nurraa barbaad waan fedhan yoo nurraa barbaad diaspora taane we have to amplify their voices, amplify their demands and make sure that they can hear our voices. Warra satellite qaqqabsiisuuf deemaa jirtan qabsoo guddaa irraa jirtanii qabsoo jechuun uf eeguu uf tiiksuu jechuudha. Ajjeecha kanneen kan nu argaa jirru karaa mootummaa irra Oromoon nama ebaluu ajjeesaa jiranii Amaarallee ajjeesuu hedanii akkana kana dubbiin kana sila namni mootummaa biyya taheetiin karaa filmaatatti nu qopheessuu qabaa ture. Biyyi kana sadarkaa haarawaatti sadarkaa kanarraa oli dabalatee nu ol kaasee Itoophiyaa isaan maal akka tahe carraa nuu kennuu qabaa isaanirraa ture. Sila biyyi sun biyyuma keenya kanaati. Eega godhuu dadhabe nuti ni beeknaa bar dubbii biyya dhiisi ati ufuma kee biizinasii odoo qabaatte suuqii ufii odoo banatten
namni dhufee har'asii kafalaa borusii kafalaa mallaqa sirraa liqeessanii waan gatii qabu sirraa liqeessaniitiin boru iftaani maali hanga jedhutti mallaqni sana akka gaariitti fayyadamaa jiranii bar si gowwoomsaa jiranii. Haala dhuunfaa keessatti akka fakkiitti yoo ka fudhatu taane kanaan fudhannu jennee ni dinna. Karaa mootummaan kanaa hoo wanti inni nurraa qabe waan gatii qabu, waan qaalii, waan mi'a harka ofii keessa qabate, Oromiyaan kana qabate afachu filmaanni ar'as, filmaanni boru, filmaanni iftaan, filmaanni ji'a dhufu keessatti amma COVID-19 bal Oromoon COVID-19 jecha odoo filannoo kana odoo dabarse Oromoo rakkinni hin qabdu, communication illee hin turre. Waan dhugaa eegan haasofne cal'isaniitumaan koronaan jirti kana gammadanii koronaan dhuftee sababa koronaaf jecha ammallee uummata kana dubbii kana waada kanallee dabarsuu dandeenya jedhanii nu gowwoomsuu tattaafatanii. Meeti election ammaa miti booda. Hayyee booda haa ta'u maalirra geessan maal fa'aa qophooftan watak bakkuma aangoo sanarra taa'anii. Bakka aangoo sanarra taa'in Oromoon kana akkamitti cal'isiisuu dandeenya jedhan dubbatan. Warri biyya keessa jiru amma kanarraa quba qaban. Duraan sodaataa turaniitii cal'isan amma wanni cal'isuuf takkallee hin qabnu. Waan isaan nurra gaafatan nu humna keenyaan hanga nu danda'utti waan isaan jedhan bakkaan geessuudhaaf kaayyoon keenya ta'uu qaba. Wanni guddaan sanuma Oromoon tiyya. Wanni guddaan sanuma. Uf dagachuun qabnu nuti ufuma garaa gubannee waa'ee ufii keenyarra haasa'u yeroon keenya sanii miti. Ani biyya kana keessa ka Austraaliyaa kana keessa dhaladhee guddadhee biyya keessa hin jiraanne argee jira ammoo kanaaf ani biyya keessa waan hin jiraanneef jecha namni warra achi jiru achi jiraate kan muuxannoo jiru achirraa argate. Gorsa isaanii fudhadhaa. Waan isaan jedhani fudhannaa. Anumarraa eegalee mee maal barbaaddani? Maaltu si gammachiisa odoo nurraa argatte jennee yeroo isaanii gaafatan waan isaan barbaadan kennuudhaaf karoora keenya ta'uu qaba. Kanuma dubbiin. It's very simple. Hedduu salphaadha. Laafa dubbiin. I think amma torbaan tokko kana guunnee warra Melbourne Austraaliyaa keessattuu akka biyya guututti waan gaarii waan ajaa'iba waan nama gammachiisu waan nama hawwisu irra dalayne irruma deebi'ee warra Melbourne warra Austraaliyaa because Australia yes warra xayyaarri roophilaan magaala Melbourne gubbarra gadi lakkifne malee erga kenna ammoo warri nu gargaaru Austraaliyaa guutuu keessatti namni hedduu jira kan nu gaafatan kan wanni godhuu danda'an maal akka godhuu qabnu jedhanii biyya bal'aa kana keessatti Oromoon keenya hedduu akka gaariitti wal jabeessaa jirra. Dubartoonni keenya fakkii nu tahanii jiranii warra dargaggoon karaa ogummaa isaaniirraa nu gargaaruu tattaafatuun hirmaachuun isaanii hedduu nama dinqisiisaa bara. Nama gammachiisa gammachuu guddaa irraa qabna. Ammallee obboleeyyan keenya ka biyya biraa keessa jirtan jabaadha itti fufaa isin argaa jirra hin dadhabina sila maaluma dadhabna rakkoo namni ibidda yeroo si jalaa bobeesse si jalaa bobeesse that's right si jalaa bobeesse maaluma godhuu dandeessame. Taa'uu hin dandeessu, rafuu hin dandeessu. Hedduu nama dhiba akka ajaa'ibatti. Ammoo waan isin irraa jirtan itti fufaa. Dalagaa gaarii irraa jirtanii uf eegullee hin irraanfatinaa. Waan nu irra jirru kana yeroo dheeraadhaaf waan dalaguu barbaanneef jecha itti fufuudhaaf uf eeguu warra keenya eeguu sammuu keenya eeguu wanti nu nyaatuu fi wanti nu dhuguu kanallee sirriitti eeggachuudhaaf hirriba keenya kanallee akka hin dhabne aynoo hedduu keessanii hirriba kanallee nu dadhabsiisaa jirra rafuu hin dandeenyu rafaan jirru feesbuukii gubbarraa jirra akkanuma olii gaddeemneetuma laalaa jirra ammallee haga nu danda'utti wama isin jettan kana hiriiratti bahuuf deemaa jirra jedhanii namni hedduu dubbataa jira isin argaa jirra
Ani isin argaa jira. Itti fufaa. Jabaadhu. Waan gaarii irra jirtan. Oromoon keenya bara 2020 kanarratti seenaa guddaa dalaguuf deemaa jirra. Seenaa kana isin akka hirmaattan hordofuu qofallee osoo hin tahin akka nu waliin jirtan yeroo keessan kanaati. Walumaan itti haa fufnu. Harka wal qabannee wanti kana godhuu ni dandeenya. Yes, we can. And we will. All together. Kanaafu jabaadhaa, wal jabeessaa, itti haa fufnu. Galatoomna.